jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu qulqulloota Waaqayyoo. Ani maqaan koo Abbaa Mul'ataa Alamuu Bantiin jedhama. Misraachoon isinitti himuudhaaf ba'e yeroo kana isa dursa sagalee Waaqayyoo Isaayyaas boqonnaa 51 lakkoofsa 5 isiniin dubbisa. Qajeelinni koo dhiyaateera. Fayyisuun koos as ba'aa jira. Sabni baay'een irree kootiin firdii qajeelaa hin argatu. Warri biyya galaana gidduu keessa jirtanis ana hin abdattu jedha. Ana hin abdattu jedha. Yeroo kana keessatti wanta dubbachuu barbaadu dursa sagaleen Waaqayyoo Isaayyaas 51 lakkoofsa 5 ana hin abdattu abdii qabdu kan jirudha. Abdii qabdu warri marfamtanii jirtan abdiin isinii ta'a. Galaana gidduu irra jirtan biyya fagoo irra jirtan biyya dhiyoo irra jirtan haara hundumaa keessatti abdiin keessanii kan marfame ani Waaqayyo immoo abdiin isinii ta'a kan jedhu irrattidha kan dubbachuu barbaadu. Isatti dabalee waldaan Fayyanaa Naqamtee hagayyaa 23 hanga 25tti kan turu konfiraansii bal'aa guddaa qopheessitee jirti. Waaqayyo Gooftaan mucaa bara dheeraadhaaf akkuma waldaa Fayyanaa keessatti hojiiwwan ajaa'ibsiisaa hojiiwwan qabatamaa dubbatee raawwachuu namoota hedduu gargaaruutiin Waaqayyo hojii isaatti fufee akkuma jiru gaafa 23 amma 25tti guyyaa 3 guutuuf utuu walirraan kutin sagantaan hin gaggeeffama. Sagantaa kana irratti sagantoota kana keessaa wanti adda isa godhu sagantaa guyyaa qadaamii sanbataa roobii qabnu irraa wanti adda isa godhu ergaan bara 2014 hin gaggeeffama. Waggaa sana guutuu maaltu akka ta'u maaltu akka raawwatamu maaltu akka godhamu fulbaanarraa kaasee hanga dhumaatti guyyoota jira sana irratti ergaan baroota sana qabatee jiru lakkoofsa 22 kan qabu ergaan hin gaggeeffama. Inni tokkoffaan sagantaa wanti adda godhu sagantaa keenya. Inni lammaffaan guyyaa 3 guutummaa keessatti akkuma namummaa sagalee Waaqayyoo isinitti hime namoonni abdiin keessan jireenyi keessan haalota adda addaatiin karaa adda addaatiin marfamtanii gadi buutanii sadarkaa abdii kutannaarra kan jirtan Waaqayyo deebisee isin haaressa isin yaadata. Lafa jirtanii Waaqayyo isin kaasa haala jirtan keessaa Waaqayyo isin baasa haala isin danqu hundumaa mo'adhaatiin hagayya 23 amma 25tti waldaa Fayyanaa Naqamtee keessatti argamuudhaan ayyaana Waaqayyo karaa koos ta'e karaa namoota adda addaa isin qopheesse akka hirmaattan dabalataanis abdiin akka dhuftan akka irratti kadhattan Gooftaan akka isin ilaalu harki Waaqayyo akka isin fayyisu kan fayyisu Waaqayyo waan ta'eef Waaqayyo akka isin fayyisu akka isin gargaaru amantii guutuu qabaadhaatii biyya jirtan irraa dhufuudhaan irratti hirmaachuu hin dandeessu. Namoonni eessan bula jettan guest house yookiin sireen waan jiruuf siree qabachuudhaan sagantoota kana hirmaachuu dandeessu. Guyyaa 3 guutuu hirmaachuudhaaf warra barbaadan dursitanii bilbilaan quunnamtu. Bilbilaan yeroo quunnamtan isinitti himna guyyaa sana wal agarraa. Gooftaan Yesuus isin duukaa haa ta'u biyya jirtanitti amma guyyaa sanaatti harki Waaqayyoo isin duukaa dhaabbatu. Isaayyaas raajichi 51 lakkoofsi 5 kan keessanii Waaqayyoo nagaadhaan gara waldaa Fayyanaa isin haa fidu harki Waaqayyoo hunduma keessan duukaa haa ta'u.